Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'aa kanaa qabannee dhiyaannee jirra hangadhuma sagantaa kanaatti nu wajji turanaa affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha oduu sa'aa kanaatiin oduu ammee akkasumas oduu cabsaa soora gurraa ta'anii hedduu qabannee jirra isiniin kenna kallattii mangara mata duree oduu amma qabadheetti yeroo dabru oduun jalqaba. Dippiloomatiin lammii Itoophiyaa tokko Puuntlaanditti ajjeefamee jira. Kan ajjeefames qoonsilaa Puuntlaandi Garoowwee magaalaa Laasa Aanood jedhamutti kan argamu keessatti akka ta'e beekamee jira. Oduun itti aanu labsii manni marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaa raggaasisee mormiin isa mudatee jira. Fooyya'insa labsii miidiyaa haaraa manni marii bakka bu'oota uummattoota Itoophiyaa raggaasise mariin cimaan keessa fi alaa isa mudatee jira. Dabalata isaa isiniin kenna. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli loltoota mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru cimee itti fufee jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti gaggeeffamaa jiru kanarrattis mootummaan injifannoo argadhe jedhee ibsaa kan jiru yoo ta'u faallaa kanammoo waraanni bilisummaa Oromollee guutuu Oromiyaa keessatti labsii adda waraana kumaa jedhuun tibbana haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatee miidhaa guddaa fi kasaaraa guddaa mootummaa irratti dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Ammas fufteedhaan haleellaa raawwataa kan jiru akka ta'ee fi injifannoo kan argate akka ta'e odeeffannoon nu ga'ee jira isiniin kenna. Guutuu oduu kanneenitii fi kan biroo wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Oduun kun oduu simbirtuudha. Dippiloomatiin lammii Itoophiyaa qoonsilaa Puuntlaandi Garoowwee magaalaa Laasaanood jedhamtu keessatti hojjetu ajjeefamuun dhagahamee jira. Dippiloomatiin ogeessa nageenyaa ta'uudhaan qoonsilaa magaalaa Laasaanood keessatti hojjetaa ture obbo Faaraa Aydid Jama mana isaa keessaa qaama hin beekamneen fuudhamuun rasaasaan ajjeefamuu erga ajjeefamee boodammoo sulula Goojaa Kadee jedhamutti gatamuu odeeffannoon achirra ba'e ibsee jira. Akka gabaasni Hoorni Dippiloomaati jedhu gabaasetti obbo Faaraa Aydid Jama mana jireenya isaa magaalaa Laasa Aanood keessaa fuudhuun ajjeefamee reeffi isaa sulula Goojaa Kadee jedhamutti gatamee jira jedha. Akkasumas madaan rasaasaan dhahamee fi mallattoon dararamuu isaa reeffa isaa irratti mul'achuu gabaasee jira. Obbo Faaraa Aydid Jamaa qoonsilaa Garoowwee keessatti itti gaafatamaa imaltoota Itoophiyaa fi miseensa hawaasaa hordofuu fi gargaaru ta'uun bitootessa tokko bara 2025 muudame jedhamee jira. Ka'umsi ajjechaa kanaa fi eenyummaan namoota yakka kana raawwatanii hanga ammaatti ifa ta'uu dhabuun nageenya hojjettoota dippiloomaasii fi akkasumas hawaasa daangaa qaxxaamuraniif yaaddessaa ta'a jedhamee jira. Gara biraatiin immoo ajjecha qondaala qoonsilaa Itoophiyaa Garoowwee jiru kana irratti bulchiinsi magaalaa Laas Aanood Alshabaabtu raawwate yoo jedhu Itoophiyaan hanga ammaatti waan jette hin qabdu. Oduun itti aanu fooyya'insa labsii miidiyaa haaraa manni marii bakka bu'oota uummattoota Itoophiyaa raggaasise mormiin cimaan qaamota garaagaraa irraa isa mudatee jira. Manni marii bakka bu'oota uummata Itoophiyaa fooyya'insa labsii miidiyaa falmisiisaa ta'e raggaasise jedhamee jira. Fooyya'insi kun labsii miidiyaa keewwata 95A haquudhaan abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa akka bocu himama. Keeyyatichi boordii abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa irratti waldaalee siivikii fi dameelee miidiyaa irraa bakka bu'ummaan adda akka kennamu tumee ture. Ogeeyyiin immoo isa kana mormanii jiru. Akka ogeeyyiin jedhanitti labsii haaraa kana yaada waliigalaa qaamolee miidiyaa waliin walqabataniin jedhuun bakka buusuun iftoomina hin qabu. Akkasumas madaallii damichaa irratti balaa fida jedhanii jiru. Fooyya'insi kun hayyama kennuu dhoorkaa akkasumas adabbii mallaqaa dabalatee aangoo dambii ijoo boordii irraa gara abbaa taayitichaattis dabarseera jedhamee jira. Faallaa kanammoo qondaaltonni abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa haaromsi kun bulchiinsa sirreessuu fi
ga'umsa hojii fooyyessuuf ni gargaara jedhu. Kun akkuma jirutti ta'ee fooyya'insa kana gaazexeessitoota, waldaalee siivikii fi taajjabdoota idil addunyaa irraa mormiin cimaan mudatee jira. Gurmuun waldaalee miidiyaa fi siivikii Itoophiyaa 14 dabalate akkasumas falmattoota bilisummaa miidiyaa idil addunyaa kana qeequun madaallii walabaa fi marii hunda hammate malee fooyya'insi kun taasifame jechuudhaan mormanii jiru. Akkasumas fooyya'insi kun abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa dhiibbaa qaama raawwachiistuu jalatti akka kufuu fi akka saaxilu kan akeekkachiisudha jedhanii jiru. Akkasumas Inistituutiin Pireesii Idil Addunyaa fooyya'insa kana mormuun miseensonni mana maree akka hin fudhanne gaafatee jira. Oduun itti aanu lolli Oromiyaa keessatti waraana mootummaatii fi loltoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru Oromiyaa bakkoota garaagaraatti itti fufee jira. Lola Oromiyaa bakkoota garaagaraatti deemaa jiru kanarrattis mootummalleen injifannoo argadhe jira kan jiru yoo ta'u waraanni bilisummaa Oromollee gama isaatiin haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun injifannoo argataa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan gama isaatiin Oromiyaa bakkoota garaagaraatti lola deemaa jiru cinatti bakka nageenyi jirutti nagaa waaraa fiduuf akkasumas nagaa jiru itti fufsiisuuf hawaasa fi qaamolee garaagaraa waliin marii taasisaa jira jedhee jira. Haaluma kanaan kaaba Shawaa Salaaleen aanaa darratti hojiin hojjetame akka fakkeenyatti kan ka'u jedhee jira. Manguddoota abbootii amantaatii fi hawaasa naannichaa waliin nagaa waaraa fiduuf mariin bal'aan taasifame jedhee jira. Faallaa kana immoo waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti labsii duula adda kumaa jechuudhaan labseen loltoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti haleellaa cimaa raawwataa jiraachuu fi haleellaa raawwataa jiruunis miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun injifannoo gagabbataa irratti argadhe jedhee jira. Haaluma kanaan duula adda waraana kumaa jedhuun tibbana guyyoota muraasa keessatti adda waraanaa baay'ee irratti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen loltoota mootummaa hedduu hojiin ala akka taasisee fi meeshaalee waraanaa hedduu akka irraa hiikkate beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee ammas haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun cimsee itti fufuu beeksisee jira. Haaluma kanaan giddugala Oromiyaa zoonii giddugala lixa shaggaritti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen injifannoo argatuu beeksisee jira. Ebela 2025 guyyaa kaleessaa jechuudha lixa shaggar aanaa tokkee kuttaayetti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiise jedhee jira. Aanaa tokkee kuttaayee iddoo addaa Baabbicha Abbaa Hiiqaa jedhamutti haleellaa raawwate kanaan ajajaa 100 dabalatee loltoota 15 addunyaa kanarraa kan godaansisee fi loltoota 20 immoo kan madeesse akka ta'es odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Haleellaa raawwate kanaan kan booji'ellee akka jiruu fi akkasumas meeshaalee waraanaa hedduus kan hiikkate akka ta'e beekamee jira. Akkasumas kibba Oromiyaa Gujii lixatti kaleessa galgala yookaan halkan ebla 2025tti haleellaa raawwatee jira. Gujii lixaa aanaa Malkaa Sooddaa ganda Dhiitticha jedhamutti haleellaa raawwateen komaandara tokko addunyaa kanarraa yoo godaansisu kan biroo immoo humnoota mootummaa 2 madeessuun odeeffannoon nu ga'ee jira. Oduu gara kaaba Itoophiyaa irraa arganneen immoo lolli loltoota mootummaatii fi hidhattoota naannoo Amaaraa gidduutti naannoo Amaaraa keessatti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Lolli kun naannoo Amaaraa bakkoota garaagaraatti fi bakkoota hedduutti gaggeeffamaa kan jiru yoo ta'u gareen lamaanuu lola naannoo Amaaraa bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jiru kanarratti injifannoo labsataa jiru. Gara mootummaatiin immoo haleellaan raawwatamaa jiru humna qilleensaatiin kan deeggarame akka ta'ee fi haleellaa raawwatamaa jiru kanaanis namoonni nagaa hedduunis miidhamaa akka jiran odeeffannoon gamas irraa bahaa jiru ibsee jira. Haaluma kanaan haleellaa guyyaa tokko dura kaaba Shawaa aanaa Baassonaa jedhamutti raawwatameen miidhaa guddaa humna hidhattoota irratti akka dhaqqabsiise mootummaan beeksisee jira. Haleellaa aanaa kanatti raawwatame jedhameen mootummaan hidhattoota naannicha keessa socho'an 50 fi ajajoota isaanii 4 waliin akka ajjeese ibsee jira. Walumaa galatti Itoophiyaan naannolee hunda keessatti lola gaggeessaa jirtu keessaa bahuu dadhabuudhaan yeroo ammaa kana diinagdeen biyyattii burkutaa'uun beekamee jira. Walumaa galatti lola Itoophiyaa naannolee garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiruun biyyattiin hiyyummaa gadii keessaa akka seente xiinxaltoonni garaagaraa
yaada kennaa jiru. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduu namaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turan hawwii kenna. Nagatti nu tura.